Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti silaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a waan adda ta'een isiniif dhufeetoo jira. Warri chaayinaala kanaaf haara wataatanii dhuftan jiraattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taasisanii jechuun jaaladha. Warri maatii taasanii haga har'aana hordofaa jirtan guddaa isaa galatoomaa. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Har'a keessummaa addaan qabadhee too dhufe ani iyyuu kolfaan dhumadhee jira, isinis immoo akka kolfaan dhumattan abdiin qaba. Egaa ka keessummaan kun chaayinaalafillee haarawaadha. Linkii isaa koomentii isa duraa jalatti nan kaa'a, mana isaa dhaquudhaan waan nama ajaa'ibu gaazexeessaa Qoosaati. Egaa ka Qoosaa isaa dhaggeeffadhaaf isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee namatti toluudha. Egaa ka'anis immoo iyyuu har'a xiqqoo fataatti jedhee qabadheetu karaa mana kootii dhufee jira. Inni eenyu laata? Ofumaa isaatiif of ibsa. Mana isaa dhaqaatii mana isaatiillee baraatti ilaalaa maal akka mana isaa keessa jiru isiniin jechuun jaaladha. Innis of ibsaa eenyu akka ta'e. Egaa ka mee karma isaatan isin dabarsa. Garuu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi akkasuma immoo iyyuu Qoosaa qaba baay'ee. Egaa ka walitti deebina. Gaafii ani gaafadhe amma gaafii Qoosatii miti. Gaafii ijoo ta'een gaafadhe, gaafii gaafatamuu qabu. Irraa barannaa hordoftoonni koollee irraa baratan jedhee kanan ani qabadheetoo dhufe gaafiiwwan kan ajaa'ibaan gaafii naa deebiseedha. Egaa ka viidiyoo keessatti hubattan isin maal akka ta'e, gaafis gaafii akkamii akka ta'e, deebiin immoo gaafii ajaa'ibaati. Kanaafiyyuu karma isaatan isin dabarsa. Egaa ka gootota koomentii keessanitti roobsaa isiniin jechuun jaaladha. Haga viidiyoo kun dhumatutti obsaan nuuf duuka bu'a. Viidiyoo kan haga dhumaa dhaggeeffadha. Yaada keessatti qalbeeffadha. Egaa ka dubbii Qoosaa keessatti wanni irraa baratanillee ni jira. Yeroo hunda diraamaa, piraankii akka Qoosatitti furanna. Qoosadha jennee kolfaan dabarsina. Piraankiin tokko garuu ergaa akka of keessaa qabu haa hubannu. Namoonni akkasitti hubatanillee jirtanii. Fakkeenyaaf piraankii Naafiyaad, Dooktor Naafiyaad haadha isaati irratti hojjete. Dhugaa dubbachuuf Qoosadhaa ijoollee baay'een isa dhiyeessitanii jirtan chaayinaala keessan irratti. Ani garuu barumsa guddaan achi keessatti argadhe. Haati isaa jettee maal jetteeni? Shamarran garuu yoo yaadan dhaggeeffatan achi keessatti barumsa haadha isaati irraa argatan jedhee tayyaadha. Nadhiisee daa'ima garaatti naafee ji'a 9 wajjin turree garuu inni nadhiisee gaafa jettuun haati maal jetteen? Isaa dhala nama biraa wajjin dubbachaa jirtaa jettee maaf si dhiisa? Egaa ka yeroo baay'ee kan shamarran akka dhaabbannee of ilaaluudha. Yeroo tokko keessattuu miidiyaan adda addaa ispeeshaal miidiyaan baay'ateetu jira. Nuti gaafa akka Qoosatitti namni nu dubbisu kan dubbisuu dandeenya, tekstii namaa deebisuu dandeenya. Kunillee dhiirota keessatti waa akka dhumuudha kanan ani achirraa baradhe. Amma garuu gara keessummaa kootitan isin dabarsa. Maalifan kana jechuu danda'e? Qoosaa keessattillee, piraankii keessattillee, wantoota adda addaa keessattillee barumsa ni arganna. Yaadannoo dhaggeeffanna. Egaa ka obboleessi kun immoo wanti kolfaatillee keessa jira. Achuma keessatti immoo barumsallee kan irraa argannu keessa jira. Karaa isaatan isin dabarsa. Yaadaaf qalbiidhaan obsaan haga dhumaan ufaana turuu isin jechuun jaaladha. Ani ayyaantuu asallaati. Egaa ka inni immoo keessummaan kun ofumaa isaatiif of ibsa isiniin jedheetoo jira. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalattoota chaanela ayyaantuu asallaa yaada argamtan hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa jirtanii inshaallah. An muraadiin jaama, muraad Oroowaan hin jaama. Akkasan egaarraan tanaa ayyaantuu mana isiitiin naaf feeruudhaaf hedduu takka galatoomuu siin jaa, hedduu takkaan si galatoomfadha. Har'aan tana gaafiin gaafatameetu jira. Gaafii sangaa inshaallah gaafii jajjabduu nu gaafattilleedha. Inshaallah rabbiin na laaffisa, rabbii wajjin siif hin deebisan siin jaa. Gaafiin ati na gaafatte keessaa gaafiin takkaffaan yeroo tokko ofiif ibsimee ati eenyu? Anga akkumaan dura isiniin jee Muraad hin jaama, ijoollee Harargeeti. Harargee lixaa ijoollee Cirooti. Akkasan immoo kaniin amma jiraadhu Suudi Arabiyaan jiraadha.
karaa damma hin jira akkanumaan siin jaa wanti nama ibsuuf kanuma malee hanganumarra dhaabnu gama gaafii lammaffaadhaati yeroo dabarru ati hojii moo jaalallee kee irra jaalatamee nuuf qoodi ati hojii moo jaalallee kee irra jaalataa nuuf qoodii naan jette wallahi hundaa'uun hin jaaladha dhugaa dubbatu taate hojiidhas akka malee hin jaaladha hojii jaalattee jaalallee jaalatu dhabuun sin ta'u ilmi namaa jaalalaan jiraata hundinuu waan jaalarratti hundaa hin siin jaa namas yoo jaalala qabaatilleedha dalagattalleedha yoo ammoo dalagattalleedha jaalatamta waan ta'eef hundinuu kun lamaa waan addafuu qabu wantin siin jaa okay karaa gaafii sadaffaadhaatitti yoo dabarru ati umriin meeqa taata gaafii jaalalaa shamarree dhiyeessitee ati umraan kee meeqa ta'a gaafii jaalalaa shamarran si dhiyeessitee gaafii jedhudha an umraan kiyya soo barana ganna 22 jira amata jechuu waggaa 22 jira alhamdulillah rabbil alamin inshallah warra kana dachaa kana jiraatu rabbina haa godhu ammoo gaafii jaalalaa shamarran dhiyeesseetiin jira yeroo hedduun dhiyeessaaf illeedha nin dhiyeessaan siin jaatana dhiyeesseetiin jira yeroo hedduun dhiyeessaaf siin jaaladha minni tana gaanii jiraan miree gaatana dhiyeessinee hin jeenumaan farade dhiyeesseetiin jiraan siin jaa okay gaafii afuraffaa shamarran gaafii jaalalaa siif dhiyeessanii beekanii yoo si dhiyeessanii jiraatan akkamitti simatta mee naa dhiyeessanii jiran shamarranillee gaafii jaalalaati garuu akkaataan itti simadhu haala bareedaan simadha maaliif abbaan fadhee hutaanaan namni tokko namummaa keessa jaalatee gaafii jaalalaa si gaafata waan ta'eef wallahi nama san caalchiftee gaafiin si gaafsan qaamaa qalbiidhaan deebisuu fi qabdaa deebisee fiitiin jiralleedha keessuffeemin jira nama garuu an hin jaalannillee jechuun mudannoo takka asirratti namaan an intama tokko jira miyyoo takka jaalallee miyyoo sanirraa qabamee miyyoo san wajjin haasee miyyoon san bas yeroo sanitti sin fuudha jeeni miyyoon san yeroo sanitti fuudharraa waan hin qabneef miyyoo san wajjin akka malee haasee miyyoon san geelee digitakkaa jira geelee digitanattiin si kannaa naan jette yeroo san isin geelee digitanattiin si kanna naan jennaanin geelee digitanaan si kannaa naan jette dhiifama geelee digitanaan si kanna naan jennaanin isin sababa sanii okay umaara kongo uje geeleen isii sanilleen suuraa diyyaa agartee jirti waliin beenu garuu isii tanaa wal been an kaniin jaaladhee siidha geeleen isii sanillee micaa kana naa kanni jettee waan na gaafataa turteef egaa dhiifama idduudhaan huteetiin dhufeef geeleen isii sanilleen suuraatti jilaalteen irraa qabamte anilleen suuraa isii garuu suuruma siitiin arke malee isiin agarre akkasitti jechuudha achi booda miyyoo sanii wal nu barsiiste wajjin haasee waggaa miyyoo sanii haala hundaanuu arku yeroo miyyoon san bakkaan an eegisan naaf hin guunne bakkaan an eegisan naaf hin taane jechuudha sababa sanii waan hin jiruun dhabee wajjin haasee dhumanii jiraame haasa kana gaa yeroo duraa wajjin haasaa dhufe yeroo duraanillee suuruma arki malee waan biraan garree haasa jechuu bishaan jalaatti nagaa abbaneessaa akkasitti kan inni mufachiisi wallaa kan inni ati fakkattuudha jee guyyaa tokko isiin darbin jecha takkaan isiin jeen isii keessummeessaatuma soota isii ifarraafachiise mudannoon tiyya takka tana inshaallah jee gaafii shanaffaadha dabarraa ollaa'ina irraa jaalalli si qabee beekaa hoo qabamte jiraatte milkooftee moo ollaa'ina irraa jaalalli si qabee beekaa hoo qabamtee jiraatte tehe milkoofte moo eewwaa tanafaan tana inumaa gaafumaaniin gaafumaan awwanni teena gaafatte wallahi gaafin tun haalli wallahi nafu wallahi waa samuuti keessa illee baduu miti so maal kan jedhu wallahi haala kanarratti konnechuun aan sirrii deebisu maali ni beeyta wallahi kanarratti gaafaan oolee buluun qaba jaalallee barbaadechuudhaaf jaalallee barbaadechuu gaafaan meseenjera kanarraa qilleensumarraa hin dhalaatan gabbuusa jee yeroo hedduu hatta raqama kiyyalee laxafu
hatta gaafa raqama kiyyallee laxxafeen qabu wallaahi billaa dhugaa dubbachuudhaa fi lakkoomsa kiyyachuudha dhiifama warroonni raqamatti hin beeknelleeni lakkoomsa kiyya feesbuuk irra laxxafee suuraatti jallee laxxafee warroonni na jaalatan keessaan na dubbisaa jeeni gaafaan akkas godhullee qaba garuu gaafa sanillee dhaloowwan tokko nama lama moo sadii biyyoon takka gaaf tokko dhuftee na dubbiste fiidiyoodhaan irra dawwalte messengeraan dhuftee na dawwalte jalaa kaasee wajjin haaseenaa dhuftee jirti jeetiin gammadee ture fiidiyoodhaan hilaa kaasinaan jettee jeekista kasii ilaalaa raqama kiyya ilaalattee tiibii kaasin irra dhuftee gaafii jaalala muuziqaa faraan baddeessaa kanafaa guutuu dakarraa kaaseteen ilaa gubbarraa kaaseteen ilaa dakar barreessa maaliif jennaa waa'ee jaalalaa kanaan barreessa sirriitti barreessetiin albama guutuu gallakkisa raqama kiyyaa wajjin gallakkisa warroonni jaalalaa qaban yeroo hedduu haala waa'een jaalalaa ton haalaan na cinqaa turte akkasitti miyyoon san narra dawwaltee fiidiyoodhaan messengeraan guyyaa takka miyyoon messengeraan nagartee tuma yellaa nagatti naan jettee achi booda jawwaalan wallaahi waan hedduu nama dinqisiisaati achi booda jawwaalan na jalaa qabuu diddee waan akkana sana faasii jamudannoo hedduun qaba karaa onlaayinaa kanarratti gaafaan oolee buluun qaba wallaahi onlaayinaa kanarra gaaf haalaan akka malee oolee buluun qaban siin jaa okay daqiiqaan keenyas deemaa jira fiidiyoon dheereessu wallaahi sila seenaa dhadheertuun qaba okay gaafiin jaffaan mee aadaa naannoo keetii nuuf ibsi jaa an aadaa naannoo keenyaa harreggee kumaan siin jee aadaan harreggee namoota ni beektan gaa'e nyaanni aadaa harregeetis aadaan harregee akka inni uffatamu guutummaarraan guututti namoonni aadaa harregee beeku namoonni aadaa harregee hin beekne ni jira jee yaadu Oromoo ta'eeti aadaa naannoo kamiitu ni beekna aadaan harregee akkuma isin beektani kana waan irraa wanni ijoo isin qabu gaafiin torbaffaan ati fuute moo ganaa ati fuute moo ganaa hoo hin fuune dubara akkamii barbaadda gaafii kootu muramee jira galatoomii jettee atillee galatoomii ayyaantu asallaa jaanala keetan nafeeroo keetiif ammallee irra deebiitiin si galatoomfadha ani alhamdulillahi rabbil aalamiin fuudheetiin jiraan isiniin jaa eegaa kabajamtootaa fi daawwattoota chaanala ayyaantu asallaa jalatti argamtan fuudheetiin jiraan an fuudheetiin jira alhamdulillahi baranaan fuudhelleedha inshallah asumaanuu haruuza khiyyirata kanarraa namni isiniin jaa haruuza ganaan godhadha haruuzan godhanne haruuza khiyyarraa akkanarraa namni kabajaa fi jaalalaan isin affeera inshallah gaaf tokko isiniin beeysa gaafan haruuza godhatuu deemu gaafiin hangana ammoo asirratti gaafii mataa khiyyaa taniin isinii dhiyeessuu qabu gaafiin tiyya tanii asirratti isinii dhiyeessuu qabu sagalee warroonni arraana daawwataa jirta warroonni asirratti sagalee dhiitan dhageessan ijoollota keenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiraniif akka sagalee taanu piliis sagalee nuu taafidha haalaan dararamaa jirra qoflaatumaa si gaddaatuma qoflaa jirra waan ta'eef garaan keenya keessi nu madaadha maal ijoollota kan akka mootummaan baay'inaan nu galchu akka wanniin haalli adeemsi galchuudha guyyatti nama 1000 kaafee galu jira nama 1000 ol nu siqu nama 4000 ol nu siqu akka nu godhamu asumaaniin bileessa warroota mootummaatitti nu himaadha warroonni peejii gurguddaa qabdan warroonni yuutubaroota gurguddaa taatanis sagalee nuu taafii nun irraanfatinaan nun dagatinaan isiniin jaa asumaan gaa warroonni maatii ayyaantoo sallaatti dabalamuuf feetanillee gaa maatii taafin isiniin jaa inshaallah atilleen galatoome asirran affeeruu keetii fi ulfaadhu gaafiin koo xumura